Ashamaar kafuunee daawwattoota fi hordoftoota AJM akkam jirtan hundi keessanuu kan biyyoota addunyaa garagaraa keessa jirtan bakkuma isin jirtanitti nageenyi rabbii guddaan isinirraa haa jiraatu jecha Anoli Global Media irraa qophii addaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qophii keenna guyyaa irraa keessatti mootummaan abbaa irree Itoophiyaa diigamaa jiraachuu sirni biltsiginnaan ijaaraa jirtu kabaddamarii jedhamee waamamu kuniin fashalayaa jiraachuu isa kana gaggabaabsee qabxiin ragaa wajjin kan isinitti himu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo gama qophii keenya guyyaa irraatti osoo hin seenin warroonni YouTube channel keenya subscribe hin godhin tamsaasni keenya idilee guyyaa guyyaan AJM irraa isiniif darbu bifa salphaa ta'een akka isin bira ga'uuf isin gargaara waan ta'eef hundi keessanuu YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha kallattimaan gara odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee dhufeetti yoo isin dhiyeesse wanta ajaa'ibaatu jira. Motummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed diigamaa jira. Tokkoffaa maaliin diigamaa? Tokkoffaa kan inni diigamuun qabsoo hadhaawaa qeerroo Oromootiin. Lammata du'aa'iin diigamaa jira. Sadaffaa qabsoo warri biltsiginnaa keessa jiru warri mootummaa sawwaji jiru godhuun diigamaa jira jechuudha. Wanta nama ajaa'ibu oduun gammachiisan jirumaa inni hojjetaan imbaasii Itoophiyaa biyya Sweden jechuun dippiloomaasiin guddaan sadarkaa ambaasaaddaraatti biyya Swedenitti Itoophiyaa bakka bu'eetiin hin dalagu mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo miidhaa jira, Oromoo ajjeesaa jira, Oromoo salphisaa jira, Oromoo xiqqeessaa jira, Oromoo lafarraa hidhaa jira, artistii Oromoo ajjeesaa jira, hayyoota Oromoo hidhaa jira, goota Oromoo galaafataa jira. Walumaa galatti Dr. Abiy Ahmed ummata Oromoo ija jaamsaa jira. Akkuma armadura walgahii gaafa paartii biltsiginnaa ijaaran paartii ODP gara paartii biltsiginnaatti gaafa jijjiiran Dr. Abiy Ahmed maal jedhe jedhan warri gaafsan walgahii san keessa ture. Oromoon biltsiginnaa ijaaruu kanarratti yoo nan deeggarin yoo na bira hin dhaabbatin akka inni waggaa 1,000 illee lafa hin kaanetti isa caccabsee lafa isa kaayaa akka inni waggaa 1,000 illee hin bayyanatetti isa dhabamsiisaa jedhee dhaadachuu isaa hundi keessan ni yaadattanii jechuudha. Isa kana Jawaar Muhammad illee armadura karaa fuula Facebook isaatiin nuuf himee ture jechuudha. Turtuu keessa baatii 3 moo 4 dura. Kanaafi mootummaan Itoophiyaa kuni waan dhaadate san amma hojiitti hiikaa jira. Mee yaada hundi keessan Dr. Abiy Ahmed kalammaa magarsaatiin ta'in Dr. Abiy Ahmed warra akka isa duuka dalagu hoggantoota akka lammaatii ka hin ta'in mee eenyu ta'a jettanii yaaddan? Lammaan osoo jiraachuu baate Abiy Ahmed muummee ministeera Oromoo hin ta'u. Osoo qeerroon qabsaa'uu baate Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa hin ta'u. Duuba namni qeerroo aangoo tana isa gaheef hin taane namni lammaadhaaf hin taane Oromoof akkamitti ta'a? San qofa miti bar ilmaan Oromoo ajjeesaa jira. Lafa isaan gahanitti ilmaan Oromoo adamsaa jira. Ilmaan Oromoo ajjeefamaa jiran jumlaan guutuu Oromiyaatti waan deemaa jiru agartan. Obbo Nuuraa Saaddoo namni jedhamu. Obbo Nuuraa Saaddoo nama jedhamu akkuma suuraa isaan iskiriin irratti agartan kana Obbo Nuuraa Saaddoo namni jedhamu hojjetaan imbaasii Itoophiyaa biyya Swedeni mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilmaan Oromoo ajjeesaa jira. An kana booda mootummaa kana wajji hin dalaguu jedheetiniin hojii dhaabee gadhiisee jira jechuudha. Gaaf kana mootummaan Itoophiyaa maal ta'uu jira? Diigamuu jira. Mootummaan Itoophiyaa maal ta'uu jira? Hanxa'uu jira. Mootummaan Itoophiyaa maal ta'uu jira? Caasan isaa harkaa yaa'aa jira. Fedha ofiitiin osoo namni tokko isa hin dirqin kana booda ani hojjetaa mootummaa Itoophiyaati miti jedhee biyya Sweden sanitti bakka mootummaa Itoophiyaa bakka bu'ee dalagaa jiru sanitti kola galtummaa gaafatee jechuudha. Ani kabajamee sabni kiyya biyyatti salphaturra ani kabajamee biyya Swedenitti hojjetaa ambaasaaddara biyya sanii ta'ee hojjechuu irra hojjetaa imbaasii Itoophiyaa Sweden ta'ee hojjetuu irra
osoo sabni kiyya salphatu natti hafu wayya galiin kallattii kanaan argadhu funyaan kiyyaan na habaa'u jechuudhaan hojii isaa gadhiisee resign godhee mootummaa Swiidinitti kola galtummaa gaafatee jira jechuudha. Ilmi Oromoo achi du'aa mindaanan mootummaa Itoophiyaatti irraa argadhu natti hafu jechuudhaan baqattummaa filatee kola galtummaa gaafatee jechuudha. Sadarkaa kanatti biltsiginnaan keessaa warra gurguddaa dandeettii qaban ka beekumsa qaban jettee amantee biyya biraatti ergitu kana dhabaa jirti jechuudha. Gama kaaniin oduun guddoon biraamaa inni qondaalli dippiloomatii Itoophiyaa kan walgahii gamtaa Awurooppaa keessatti sadarkaa garagaraatti dhiyaatee dhimma Oromoo jedha dhimma Itoophiyaa beeksisaa fi ture Itoophiyaadhaaf. Dhimma Itoophiyaa namni bakka bu'ee gamtaa Awurooppaa keessatti himaa ture dippiloomaasii Itoophiyaan gamtaa Awurooppaa wajji qabdu keessaayyuu Faransaayii wajji qabdu namni hojjetaa ture namni maqaan isaa Magarsaa Boshee jedhamu akkuma nuura saaddotitti mootummaan kun ilmaan Oromoo ajjeesaa jira ilmaan Oromoo salphisaa jira ilmaan Oromoo lafarraa balleessaa jira hayyuu Oromoo ija duuchaa jira goota galaafataa jira aartistii fixaa jira hiriyoota isaa warra sabboonummaa qaban lafarraa dhabamsiisaa jira kana booda hariiroon an mootummaa Itoophiyaa wajji qabu hin jiru kana booda an dippiloomatiin Itoophiyaa biyyoota Awurooppaatti miti an kana booda qaama qabsoo Oromooti jechuudhaan mootummaa Dr. Abiy Ahmad lagateetiniin qabsoo Oromootti dabalamee jira jechuudha. Maal nu garsiisa kuni? Mootummaan kuni badii hamaa dalagaa jiraachuu warri paartilee mormitootaa warri biltsiginnaa hin deeggarre ilaalcha siyaasaa garagaraatiif waan qabaniif morman haa jennu. Hammeenya Dr. Abiy bar amma isaan maal jedhan warri paartilee mormitootaa kuni warra akka Jawaar kuni hinaafanii gubatanii waan tahan dhabanii ummata nutti kakaasanii garuu Jawaar faan Daawud faan Kamaal faan hundi isaanii Maraaraan faan hinaafaaf osoo hin tahini mootummaa biltsiginnaattu faallaa fedhii Oromoo tarkaanfate mootummaa biltsiginnaattu faallaa fedhii Oromoo deeme mootummaa biltsiginnaattu Itoophiyaa ummattoota hundaataatu dhiisee Itoophiyaa sirna nafxanyaa olaantummaa keessatti qabaatu ijaaruudhaatti tarkaanfate yeroo kuni ta'u ummanni Oromoo dhaabbatee ilaaluun qabu dura dhaabbatee jechuudha. Anga ammaatitti akka waan aangoodhaaf namni itti naafee waan kana godhaa jiru qabsoo kana qeerroon godhaa jiru itti fakkaata biltsiginnaa. No. Ayyee warri mormaa warri mootummaa kana hin jalanne qabsoo kana yookaan hinaafaaf godhu taate warri biltsiginnaa keessa jiru warri aangoo gubbaa jiru warri isaan dippiloomaasii kenna jedhanii biyyoota Awurooppaatti ergatan sadarkaa kanatti yookaan isaan ganu taate sadarkaa kanatti yookaan isaan dhiisee deemu taate aha jarri yoo maaliif deeman jarris inaafadha. Muummee ministeeraa ta'uu dhabne jedhaniiti mootummaan Itoophiyaa kun nama ajjeesaa jira seeraan ala lubbuu namaa galaafataa jira yakkaan mana jedhamni uummata Oromoo irratti dalagaa jira uummata Oromoo qofa miti uummattoota Itoophiyaa irratti dalagaa jira kanaaf namni hundi harki kenna harka dhiigaa hin ta'in nama dhiiga Oromoo dhangalaasu duuka hin dhaabbannu boru waaqnis nuun dhiisu jechuudhaani qabsootti makamanii jechuudha. Kanaaf ummati Oromoo bal'aan qabsoon kee bu'aa guddaa buusaa jira. Qabsoon kee injifannoo argamsiisaa jira. Qabsoon kee shira mootummaa sanaa addunyaatti saaxilee jira. Qabsoon kee warra mootummaa keessa jiran warra duraan abdii dhaban abdii itti horeen gama qabsoo Oromootti akka dabalaman godhaa jira. Kanaaf mootummaan Itoophiyaa umrii hin qabu kufaa jira daaqamaa jira ummataan morka seenee ummataan morka deema gaafii ummataa deebisuu dhiisee ummata ajjeesa seenaa addunyaa kana keessatti mootummaan ummataa wal dhabee ummata injifate hin jiru seenaa addunyaa kana keessatti qabsoo ummataa fi mootummaa jidduutti godhamu keessatti kan injifatu ummata tokkollee mootummoonni abbaa irree qabsoo hadhaa ummata wajji gaggeessan injifatanii hin beekan hundi isaanii hin caban hin injifatan
yeroo hunda ummatatu injifata tarii humna yeroo qabaniin ummata kana ukkaamsuu danda'an qawwee harkaa qabaniin yeroodhaaf ummata ajjeesuu danda'an mallaqa qabaniin yeroodhaaf nama bituu danda'an garuu ummanni jabaatee qabsicha itti ufee jennaaniin mootummaan sun hanga fedhe mallaqa haa qabaatu hanga fedhe basaasa haa qabaatu hanga fedhe qawwee haa qabaatu humni mootummaa humna ummataa gituu hin danda'u ummatatu injifata kanaaf ummati Oromoo walii galeen qeerroon biyya keessa walii galeen diasporaan Oromoo biyya alaa jiru walii galeen beekumsaaf mallaqaan ummata gargaaree qeerroon biyyaa abbummaadhaan qabsoo isaa gaggeeffatee hoggansa of keessaan baasee hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa hiisisee biyya walaba taate Oromiyaa walaba taate akka ijaarratu shakkiin tokko illee hin jiru jechuudha. Injifanoon inni galmeessaa jiru Oromiyaa walabaa miti yoo barbaade waan fedhe gochuu keessa dandeessisuudha. Gootummaan qophaa'ummaan ummanni keenya har'a qabu biyya walaba ijaarrachuu miti waan fedhe gochuu humna isa dandeessisu qophaa'ummaa isa dandeessisu ummati Oromoo horatee jira. Kanaaf impaayera kana keessatti mataan isa nyaatamurra ummanni Oromoo walabummaa isaa labsachuu danda'uu qaba. Ummanni Oromoo walabummaa isaa mirkaneeffachuu danda'uu qaba. Kana gochuudhaafoo humna gahaa qabaa jechuudha. Humna bal'aa qaba. Motummaan Itoophiyaan Dr. Abiy Ahmedin hoogganamu kuni gaafa kufte Oromoon Itoophiyaa keessa jiraadha. Itoophiyaa fudheetiin hin jiraadha. Yaada jedhuuf keessaa balleessee yeroo dhumaatiif cinqaa warra Habashaa kanarraa najaa bahuudhaaf ummati Oromoo biyya isaa Oromiyaa walaba taateen biyya Oromiyaa ijaarrachuu danda'uu qabaa jechuudha. Qeerroonis kanaaf qabsaa'aa jira jechuudha. Hayyoonni kanarratti deeggaruu qabanii wanti deemaa jiru kana injifannoon galmaa'aata jira. Qabsoon qeerroo bu'aa buusaa jira. Hundi keessan warri biyya alaa jirtan, warri mana Arabaa keessa dalaydan, warri kaampaaniiwwan faranjii garaagaraa keessa dalaydan, warri manneen barnoota garaagaraa keessatti barsiiftan, warri doktoroota taataniitiin manneen fayyaa addunyaa keessa hojjettan, hospitaalota garaagaraa keessa hojjettan, hundi keessanuu bakkuma ta'e teettanii biyya keessaas haa ta'u biyya alaas teettanii warri qabsoo Oromoo kana qaamaan mallaqaan gochaan deeggaruun haa ta'u yaadan bira dhaabbattanii du'aa'iidhaan bira dhaabbattan qabsoon isin godhaa jirtan du'aa'iin isin godhaa jirtan lafa hin buune bu'aa buusaa jirti jabaadhaa qabsicha itti fufaa injifannoon ni dhufaa mootummaan gabroonfataan ni kufaa bu'aan kana dhufaa jira yeroo ammaa kana namooti lama mootummaa Itoophiyaa kana balaaleffatuudhaan keessaa bahanii jiranii kun immoo itti kan fufu ta'am jabaadhaa qabsoon haa jabaatu isiniin jechuu barbaada daawwattoota keenyaa kabajamoo odeeffannoon ammaaf qabadhee isiniif dhiyaadhe kanuma odeeffannoo biraa qabadhee yeroo biraan gawlitti deemnutti turtiin turtii isin gaarii isiniif haa taatu.